wanni sarraa madaalam haasaa sun ta'in waan lafarratti qabatama ta'e gaafii mirgaa gaafii abbaa biyyummaa gaafii qixa sirrii ta'een tokkummaa amantii tokkummaa sabaa biyya kanaaf Oromoon abbaadha baay'innas qabna baay'ina qofas osoo hin ta'in nama baratees qabna hayyuus qabna dachee bareedduus qabna kana waan taaneef gaafii ummata Oromoo qofa osoo hin ta'in gaafii sabaaf sablammii guutuu deebisuu qabnaa jennee waan itti amannuuf isaanis yoo bakka kana bu'an gaafii kana guutuu qabatanii akka deebisan abdii irraa qabna jennee yaadna. Har'a wareegamni har'a kaffalamaa dhufe as ga'e foon ofii lafee ofii lafa ofii irratti abboomuudha. Kana biratti olaantummaa seeraa kabajameera taanaan mirgi dimokiraasii ergameera taanaan bakki hin ga'amne hin jiru. Yeroo kana keessatti nama isaaf ta'u hawaasni keenya hin beeka akka gaariitti. Hubataas dhufeera, hojiis argaa dhufeera. Waan jedhe nama hojjetaa dhufe, waan dubbate nama hojjetaa dhufe argaa jira. Kanaaf hawaasni keenya achirratti jabaachuu qaban jira. Gaafii ta'e abba sadinitti akka hin dabarfan. Maal akaakuun koo gaafataa, abbaan koo gaafataa, an gaafataa ta'uun fafa. An yeroon keessa deebii argadhu ta'uun qaba. Arbi qurupheettiin hirkatu yoo ajjeesuudhaa deeme malee. Ammoo quruphee sana baatee deema arbi humna qaba. Kanaaf yaadni keenya akka inni hin dhiphanne Oromiyaa qofa wanni jedhamu osoo hin ta'in Gondor eenyuun qaba. Numa qaba uummata Oromoo eeggataa jira. Lafee kee eeggataa jira. Yeroo ammaa kana keessa saboonni adda addaa saboonni biyyattii kana keessatti 80 lakkaa'aman kuni numatu baatee deemuudha. Humna sitti qabna, hayyuu sitti qabna, beekaa sitti qabna. Of qopheessii yaa isa elementarii jirtuu fi yaa isa barsiisaa gubbaa jirtu hundi kee of qopheessii hin jedhaan dhaamsi kan koo kana. Uummanni keenya kan beekuu qabu jijjiirama kana isintu fidee qeerroo Oromoo fidee dargaggeessa Oromoo fidee shamarran Oromoo fidee manguddoo Oromoo qabsoo kana kireediitiin isaa namni tokko qircachuu hin danda'u kan uummata guutuuti. Gahee isaa namni taphate kan seenaan of duratti haa gaafatu garuu amma uummanni keenya gahee isaa taphatee jira. Ammas namanni fedhatu bakka kana ta'a. Sadarkaa kana kan geenye meeshaa waraanaatiin miti. Humna saba keenya, humna dargaggoo keenya akkasumas tasgabbiidhaan kara seera qabeessa ta'een peaceful struggle qabsoo nagaa uummanni keenya gaggeesseen sadarkaa kana geenye hoogganaan amma jiru kana hoogganaan uummatan uumne uummatatu hoogganaa kana uume malee jechaadha. Hoogganaa isin uumtan kana yoo isin duukan dhaabanne hoogganaan kun garuu gahuu hin danda'u. Kanaafuu yeroo ammaa kana keessatti yeroo nuti itti wal dhaggeeffanne gama isittaanutti yeroo itti ceenu yaada. Sirbinuu yoo wal jalaa qaban tolaa jedhan. Yoo wal jalaa qabu waatanii tokkichumaan madarakii irra bee dhiichisaa olee inni nu waan hin taane ta'a. Durumaa uummanni keenya hiree dhabe malee goota hayyuudha. Waan isaan dalagan uummata hawaasa ollaa jaalatu ifirra. Ummata nama biraa saba biraa ifirra jaalatu ummata qixxummaan dhiibbaa biyya tana keessa turte kana rakkoo biyya tana keessa turte kana hiikanii tokkummaadhaan hawaasa kana hunda jiraachisanii hin jaan.